مي فيديو تنالالي هنقت أمورت فيديو تنالوجي توريتي ففجاسي الربا علماء تيب خراب نوجر علماء نمني الرب سبيخ اسم قفا بتي خبيرات جرا ورا الربا قفا قبا أهباشي جر ورا مقاس لفيا بافتي علماء هنقانو فنينما قاني ستيت يورمون مي علماء سنغرتي علماء أهباش فاتر بصور بعد سنجلان جتني أمتا صبدان تما أهباش مان سنغرتي أمتا ميك أمتا صبدان تنو مالي توقفا أكوان أمانتين برا أمانتين أهباش أم تجرتو فكيستاني همتا خينيا دين هكا جلاب اللي سوداف جلاب برجاجة سوداف إسي ورّي غرتي هلكني قويا وان دنيا مالي وان براكو بان كامني أمتا صبنا جرا خي مي علماء سنجتن قم مي علماء إني جو خنا ولين دقيفني عزديبين تان أمانتا باقاتي قرآني مصاف قدوسين كرنماتي ميتي كربيتي مني أمانتا أكمويو كربيتي مالي كنماتي warri gartee ulamaadha hittin dubbatina hin tuqina jaanii isaa irraa dubbatan kana tana durallee dubbadheetin jiran ummanni waa biyyaa kun nama tokkicha kana qofa osoo hin taane hundi isaanii tokkumaan jedhe jarri waa'een diin hin yaachisu wanni isaan yaachisu haalli isaanii mijaa'ee fi bakka sanitti jireenya gaarii jiraannan gartee aangoo argannaan haga sumanni isaan barbaadan malee waa'een diin hin yaachisu osoo waa'een diin yaachisee sila amantii irratti waan kana yoo dubbadhe kam waan jedhu laalan xiinxalanii amantiin isaan gartee oofan illee hin jirtu hawaasa keenya garuu burjaajessanii hawaasa keenya balleessu jiran namni tokko gaafa gartee charchii fi maalin tun in wanni haasotun tarabbiitii namaan jiru amantii san qabattanis rakkoon qabu jechuudha bar subhaanallah yaani yeroo kana amantii sanitti nama yaamuu jechuu bar garaagarummaa waan biraan qabu kun ummata kanaa kanaan ulamaa jechuun akkamitti ta'a ummanni kanaa kun akkamitti duree namaa ta'uu danda'a warri kanaati warri yaada kanaa qabulleen ulamaa isa hundandoo duree namaatis ta'uu danda'u amantii islaamaa dhugaa bakka hin bu'an garuu zamanni keessa yeroo zamaa laakhiri kana dagachuun hin ta'u ummata kana waan isaan tokko godhe keessa waan gartee ummata garaa qofa ta'uu isaanii garsiisu keessa mee sagalee tana dhaggeeffadha taana ustaaz Haamil Shamsuutii fi an miliyoona jaha miliyoona 12 walii baasnee lafa bitan miliyoona 25 haataatti hojjan wanni jiru kana michaa ammoo walii ummata keenya miskiina kanaatu garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudhaaf wallahi kayoo achi fiigettellee ka'eetum haguma danda'u fiigu gamana deebi'ettuun isunuma fiigu kana jechuudha jara kanaati jara keenya guutumattuu takkaa lamaa miti warra hedduudha warri gartee waan akkanaatiin guutamee gartee hayni namaa maditti nyaadhamee badee lafa jiru jechuudha gartee nama kana hogganni kanatti yaa'ee maal jejja'u kana namni keenya miskiinni kun dhugumasa nama sirrii tokkosa nama rabbi sodaatusa nama amaanaa nama hin tu'inesa guutuun isii garuu itti gangalatee keessa rafaa irti jechuudha gartee qabeenya miskiina wallahi laziim rabbi nu haa baasu malee jara kanaati jara aakhiraan hin yaachisne kan gartee duniyaa tana qofa irratti beekamtii hawaasa sobuu fakkeessuu nyaachuu amaanaa diiguu diinirra haajaa dhabuu aangoo bololtuun akkanaa jara kana akkasi bara hawaasni keenya baruu qaba jechuudha xiinxalaati madaalati laala karaa haqaa hubadhaati